Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Barumsa har'a kan waliin barannu Gilgaala 1.2 waliin ilaalla. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffilee armaan gadii deebii sirrii filachuun deebisii jedha. Mana yaalii saayinsii keessatti nyaataa fi dhugaatiin hin dhorkamu. Sobadha jechuudha, ni dhorkama. Lammaffaan dhangala'oowwan adda addaa meeshaa tokko irraa meeshaa biraatti dabarsuuf kan gargaaru isa kamii? Isa kamidha jechuudha. Dhulleedha moo, ujummoo yaaliiti moo, biikariidha moo, peetiridishiidha? Dhulleedha jechuudha. Dhulleedha. Sadaffaan immoo faayidaan wantoota naannootti argaman irraa meeshaalee mana yaalii oomishuun itti gargaaramnu maali? Maala dandeettii kalaquu gabbisa baasii guddaa hambisuuf meeshaalee mana yaalii gabaarraa yoo hin argamneef meeshaalee mana yaalii gabaarraa yoo hin argamneef hunduu deebiidha. Maal ta'a? Hunduu deebii ta'a jechuudha. Cuunfaa boqonnaa tokko yoo waliin ilaallu saayinsiin mala qo'annoo waa'ee uumama waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa beekumsa kan nama gonfachiisudha. Saayinsiin dameewwan gurguddoo lamatti qoodama. Isaanis eenyudha? Saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaati jechuudha. Dameewwan saayinsii uumamaa beekamoo ta'an eenyu fa'i? Baayoloojii, keemistirii, fiiziksii gidduu hariiroon cimaatu jira. Hariiroon isaanii immoo hariiroon kunis keemistirii, fiiziksii, fiizikaal keemistiriidha. Hariiroon keemistirii kan eenyuti? Kan baayoloojii fi kan keemistiriiti. Kan fiiziksii immoo kan baayoloojii fi kan fiiziksiiti. Kan fiizikaal keemistirii immoo hariiroo eenyuti? Kan fiiziksii fi kan keemistiriiti jechuudha. Beekumsi saayinsii fi teekinooloojii jireenya dhala namaa fooyyessuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Fakkeenyaaf karaa qonnaa, karaa fayyaa, warshaa, nyaata, kunuunsa naannoo fi kan kana fakkaatan. Isaan kanarratti beekumsi saayinsii fi teekinooloojii gahee guddaa qaba jechuudha. Isarratti karaa qonnaa, karaa fayyaa, karaa warshaa, karaa nyaataa, karaa kunuunsa naannoo isaan kanarratti beekumsa saayinsii fi teekinooloojiitti kan gumaacha guddaa nuuf bahu jechuudha. Itoophiyaan saayintistoota bebeekamoo hojiin isaanii akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti beekaman qabdi. Hedduu isaanii qabdi. Kitaabni keessan gabaabsee kaa'uyyuu jechuudha. Isin kitaabota kanneen biroo irraa ilaaluu dandeessu. Akkasumallee intarneetii fayyadamtanii kanneen biroo lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. Yaalii saayinsii hojjechuun ogummaa gareen hojjechuu guddisa. Dabalataanis haala raawwii meeshaalee qorachuu fi yaalii keessatti tartiibota of eeggannoo taasifamuu qabu beekuu dabalata. Barattoonni yeroo yaaliiwwan hojjetan gadi fageenyaan raawwachuu fi odeeffannoo galmeeffachuu qabu. Yeroo mana yaalii deemtan odeeffannoo funaannachuu qabdu jechuudha. Waa'ee keemikaalli sun amalli isaa maali kan jedhu tokko tokkoon funaannachuu qabdu. Sadarkaa yaalii duraatti barattoonni qajeelfama mana yaalii sirriitti qo'atanii yaalii adeemsisuuf of qopheessuu qabu. Mana yaalii keessatti of eeggannoo gochuun kan barbaachisu balaawwan adda addaa quunnamuu danda'an hambisuufidha jedha. Wantoota naannoo keenyatti argaman irraa meeshaalee mana yaalii qopheessuun ni danda'ama. Kanaan dura waliin ilaallee turre viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Haayilaandii irraa akkamitti akka qopheessan jechuudha. Biikarii fi dhullee jechuudha.
kanneen biroos qopheessuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo taanuun Gilgaala boqonnaa tokko waliin ilaalaa. Yaadaa fi gaafii qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.